Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota sabboontuu wallagga lixaa jirra jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii isin faana jiraatu waan nagaa qote galanni rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiif amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatinaaf hin taane seenaa maatinaaf ta'a isin jechuun barbaada. Hara maal qabattee dhufte naan jechuun keessan inni oolu har'a waan isin fayyada jedhee tokkoon isinii fidee dhufe jechuudha. Wanta narra ga'ee boris immoo nama biraarra ga'uu danda'a. Kanaaf iyyuu wanti narra ga'ee sammuu koo na dabarsee sammuu na tuqee akka nama maraatee na godhee ta'e kana ijoolleen biraallee hin ta'inii itti mun qabaa irraa of eeguu qabu. Akka hin ta'e kana namni kan biraa hin ta'in jedheetanii isinitti immoo dhufee jechuudha. Kanaaf jennaan callisaan dhaggeeffadha amma dhumaatti waan isin fayyadudha. Akka hin deemne ilaa sabboontuun kaleessa dheengadda isin qalladdiin kofaltii naman jettanii dhiistanii hin deemnaa isiniin jechuu barbaada. Sooratteera tooraan dhaggeeffadhaa isiniin jedha hunduma keessan fayyada wantichi yuutuubaroota hundumaa keessan fayyadaa jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii guyyaa lama moo sadii dura natti fakkaate sadii yookiin lama dura na fakkaate. Iimeeliin kiyya rakkoo godhatee ture. Iimeeliin sabboontuu Dambidolloodha. Rakkoo vaayirasiitu qabatee jechuudha. Iimeelii yeroo baay'ee iimeelii rakkoo hin godhatu seetu yookaan iimeeliin hin badu faaseetu iimeelii koo yoonni na jalaa badees deeffachuu danda'a jettu sammuu keessaa qabaachuu dandeessu. Iimeeliin hin badus vaayirasiis hin godhatu jechuu dandeessu jechuudha. Yoo bade paaspoortii bada malee paaspoortii immoo forgeeti jedhee jijjiirradhee seena jechuu dandeessu jechuudha. Kan kiyya garuu iimeeliitu rakkoo godhatee jechuudha. Kan rakkootti fidees ana mataa kiyya jechuudha. Maal godhee rakkootti fidee appilikeeshinii garaagaraa fakkeenyaaf appilikeeshinii viidiyoo walitti haa ta'u, suuraa qopheessuu, suuraa babbareechuuf haa ta'u, deebi'ee immoo kan ittiin istiidiyoo keessaa fakkeenyaaf shaangulliitii fa'aa appilikeeshinii garaagaraa jechuudha. Wanta nu barbaachisu gadi buufachuudha. Kan rakkoo iimeelii korraan ga'e jechuudha. Rakkoo biraa qabaatee miti. Appilikeeshinii hundaayyuu kan hin buufadhu ani pileestoorii keessaan miti kan hin gadi buufadhu. Isiniif haa galu yeroo ittiin waan hin barbaadu kiroomii keessaan hin gadi buufadha jechuudha. Kiroomii keessaan yeroo hin gadi buufadhu maaliin hin gadi buusaa appilikeeshinii akkuma isinitti himee kan barnootaa malee appilikeeshinii biraa gadi hin buusu. Kan barnootaa kan viidiyoo ittiin tolchanii akkasumas kan suuraa ittiin bareechanii akkas shaangulliitii kana gadi buusaa. Achas deebi'ee maaliin gadi buusee kan nama ittiin hordofaniin gadi buusee jechuudha. Appilikeeshinii nama ittiin hordoftu as teessee biyya biraatti ittiin nama hordoftu appilikeeshinii kanan gadi buufadha jechuudha. Silazii inni siraa achirratti nama hordofuun qaba. Kanaaf jedhee gadi buufadhe appilikeeshinii kana. Gadi dhiyoon gadi buuse. Appilikeeshinii kana nama hordofuun qaba. Nama wayii wajjin wal dhabee namni sun maallaan jedha. Akkamii maalirra jira waa'ee kiyyaa maal haasa'aa jira waa'ee kiyyaa jedheeni appilikeeshinii sana gadi buufadhe jechuudha. Gadi buufadhee ittiin hordofu mokkoree jechuudha. Akkas ittiin hordofaan jira jechuudha. Appilikeeshinicha isin hin barsiisu rakkoorra isinirraan ga'uu danda'a isinillee. Dhugaadha kolfaan haasa'a gaafa haasa'u appilikeeshinii kanaan gadi buufadhe jechuudha. Akkuma beekamu ittiin nama hordofuuf jechuudha. Achumarraa maal godhee appilikeeshinii hundaayyuu kiroomii keessaan hin gadi buusaa jechuudha. Kiroomii keessaan gaafa hin gabbuusu ani kiyya kunii hin beeku.
ani maaliin gadi buusu tira appilikeeshiniin gadi buufadhu kana maaliin gadi buusaa iimeelii sabboontuu Wallagga Lixaatiin gadi buusaa jechuudha. Iimeelii orjinaala kan yuutuubiitti na fayyadu kan tiktookitti na fayyadu waa hundaa koo nafsee koo lubbuu koo kan na fayyadu ani ittiin appilikeeshiniin taane waan na fayyadne ittiin gadi buusaa jechuudha. Isa booddee vaayirasii seenee jechuudha karaa sanaa. Inseenee yuutuubii kiyyaa hin dhabamsiisee jechuudha. Ijoollee warra kaan hin beeku. Warroota akka Tsigeefaa kun hin beeku. Warroota akka Faaxumaa fa'aa kana hin beeku. Tsigee Faaxumaa qofa beekana fakkaata. Najuun beetti erginaa deebi'een najuutti mee erginaa deebi'een Faaxumaatti mee garuu Tsigeen naa wajjin ciniinfachaa turte hin deebi'aan deemu. Sigeetiya wallahi sigeeti dhaqee maddeen kute gaan sokka hin jedheen nan kolfe miti dhugaa achumaani sigeedhaan hin kute hin jedhe yuutuubiin kiyya hin kute sokkeeraan jedheen egaa namatti hin dubbatin hin jedheen alaayyoon badeen jedheen haa viidiyoo gadhiifachuu diddenaan jedhini deebi'aa deebi'u akkasin jedhee miti laata mataan natti zooree jira kalaahumaa waan hin dubbadheen beeku badee jira ala kutee jira yuutuubiin na dide naa deebi'uun jedheen hin dubbatinii namatti niminii achumatti qabiin jedheen namatti niminiiti sibichaatti dhime hin dubbatinii diina baay'een qaba naa gammaduun jedheen oromoo maddiina natti ta'e naa gammaduuti hin dubbatiniin jedheen toleen dubbadhu jettisee waan dubbattu wallaalte aarte isheenillee. Nama kare kaaboo iimeeliin itti naqa iimeelii makiyya qayyinatti agarsiisa paaspoortii itti naqa paaspoortii makiyya qayyinatti agarsiisa naa deebuu didee saniin booddee gaa lubbuun kun natti dhufte gaaboo laama amma akka nama machaa'e ta'e akka nama waa dhugee ta'e akkam ta'e seetan na dhiisaame inumaan barbaade ka inumaan na dide humna kooti ol ta'e isa booddee gaafa humna kooti ol ta'u. Oksijiiniitti kenne jechuudha. Oksijiiniitti kennee naasirreessi jedheeni oksijiiniin illee hin dadhabee hin didee seensisu. Oksijiiniin illee seensisu didee haqee Abdulaappii gaafatadhee jennaan qo'ee xiqqoo ture sii deebisaa ammoo hojiirra jira naan jedhee muka nyaadhu hin jedheen gaazaanis innis gaa tolee ajajamee namaan dhufu Abdulaappiin hin beektu na dhagaala ta'e arabbi namaa qo'ee booda naan jedhee achumarraan. Taa'ee saniin booddee oksijiinii yaalee deebuu didee vaayirasii godhate vaayirasiin isaa kana appilikeeshiniin taane gadi buufattee maarreedha naan jedhe oksijiiniin hojii keetti ka tokko kan barsiisu si hin jedheen si jalan deemaa si kan barsiisu lammatamoo yuutuubii kee dhufeen ilaalu hin jedheen aariidha kan walgoo ture tokkoffaan simitii kan barsiisu dhufeema yuutuubii kee ilaalu an lammatan jedheen hojii keetti hin jedheen. Amma oksijiinii warroota barnoota yuutuubii barsiisan warroota akka Abdulaappii fa'aa dhiyeessuu eedhaan nan baqa dhagaa jissee maaliif isaanirraa ilaaleen gadi buufadha kan appilikeeshinii asumaanii yaalee dadhabee tani naa dabe maaliif naa dabee irra deddeebi'ee yaalee isaniin booddee isumattuu naa dabe gaafa inni naa dabuun egaa hin taa'eqa. Mana adabee achumarraan oksijiiniin qo'isee adabee jira naan jedhee tolee jedhee taa'ee isa booddee ofuma kootii xiqqoo ture itti deebi'ee gaafa inni paaspoortiitti naqu hin seene hin deebi'ee boo hin dhufe didicha dhuftanii hin jedheen dhuftanii ennaan balleessaan maal ennaan egaa oksijiiniitti miisejii natti ergaa ture egaa miisejii natti ergee vaayirasiis waan seeneef tureef akkas adabamtee turte. Appilikeeshiniin taane gadi hin buufatin naan jedhee xiniqqaaqee natti kennee appilikeeshinii lammata kiroomii keessaa yuutuubii kee orjinaalaan gadi hin buufatin naan jedhee isa booddee tolee jedhee paaspoortii kee qayyarii naan jedhee isa duraaniitiin qayyarii hattuun karaa sana si seenuu dandeessi appilikeeshinii garaagaraatiin hattuun iimeela kee seentee sirkaa fudhachuu dandeessi waan ta'eedhaaf kanaaf si eegaa turre malee si adamnee miti. Nurka ture yuutuubiin keessi eegaa turre appilikeeshinii hin taane wanta iimeelii kee seeneefitu nurka ture jedhanii naa deebisanii oksijiiniitti ergee miisejicha dubbisiifadhee
akkasiin jechaa jira naan jedhee haa galatoomanii naa deebisan ka'a na baraniiruum jarri na beeku haa xiqqaattu malee iyyuu yeroo tokko faa dhaqee haa hariiwun jedha fantaankiiwun jedha yeroo tokko gaafa mataan shirshirna jettu dhaqee maanni lakkaan jirtan birriin maaliif dhaabbateen jedhaan dhaqee akkasitti dhugaa rabbii qaldaan isinitti taasa'ee tsigee gaafachuu dandeessu. Oksijiinii gaafachuu dandeessu, Faaximaa gaafachuu dandeessu, yeroo muraasaaf na adabee deebi'ee jechuudha. Sababiin isaa sababii appilikeeshinii garaagaraa achirraan gadi buufadhuuti. Ijoolleen akka kooti appilikeeshinii viidiyoo ittiin tolchanii wanta garaagaraa piilistoorii keessaa yoo gadi buufattan iyyuu kiroomii keessaanii iimeelii orjinaalaan gadi hin buufatina. Iimeelii yuutuubii keessaniin gadi hin buufatina. Maaliin gadi buufattu? Feekii yookaan immoo kan biraa yoo qabaattaniin gadi buufadhaa malee orjinaalaan dhaxxanii gadi hin buufatina. Isin himee jiraan jilee jira waan ta'eef na gorsee na deebisee waan ta'eedhaaf namtichi wanta ani itti miidhame tokko immoo tokkos akka koo kana itti miidhamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godha. Mucattii tokko nan yaadadha eenyunni Qananii akkas godhe natti fakkaata. Qananii jedhamti mucayyoo tokko nu wajjin hin turre. Qananii nama wal dhaaltan hin jirtanii iskiriinshootii sarii kan kooti ishee faa dhaqee gaafachuuf ture akkasii deebi'eera moo akkamii yuutuubiin keen dhabame jedhaan jedhee dhaqeetanii afaan irra nagee dhiisee akka kan isheetiifaa ta'e iskiriinshootii natti ergitee turte kan ishee akka inni ta'e kan koos akkasuma ta'e jechuudha. Akkasuma ta'e garuu xiqqaaqee natti kennee na gorseeti kan inni naa deebisee lammata ittiin deebi'uu ani wajjin hunba'uu lammata waa gadi buufadhu dhiiseera hin fedhu aniin jedheeni kalaas kanaaf iyyuu jechuudha. Appilikeeshinii isin hin fayyadne isin fayyadus iimeelii kan biraadhaan gadi buufadha. Appilistoorii keessaa itti qayyaraati iimeelii isin hin fayyadneen itti gadi buufadha malee iimeelii orjinaalaan gadi hin buufatinaa isin jechuudha. Kanaaf jennaan iimeelii orjinaala keessaniin kan yuutuubiitiin homaa tokkoon hin godhina. Homaa gadi hin buufatinaa jira. Yeroo baay'ee appilikeeshinii keessaa waa gadi buufannaa itti qayyaraatii gadi buufadhaa malee rakkoon isin irra gahe kun ana biraan gahin. Ani obsa qabaadhee maal jedhee iddoo waanuma hin beekne tuttuqeetanii deeffadhe malee hedduu tokko ulfaatee ture. Iimeelii rakkoo godhachuun otoo paaspoortii ta'e rakkoon qabutti qayyartaa. Iimeelii rakkoo godhachuu jechuun immoo hedduu tokko ulfaataadha. Kanaaf jennaan itti obsaa nama beekutti kennadha. Ani oksijiinitti illee kennadhee mataa ho'isee deebisuu hin dandeenye hedduutti rakkatee hojiirra dhaabee mataa duukana naa ture hin dide jechuudha. Naa adabee anis achi yaalee innis asii yaalee kanatti naa adabee ture jechuudha. Akkasii iimeeliin jabaadha. Iimeeliin cimaadha waan ta'eef iimeeliin keessan hedduu tokko cimaadha. Kanaaf iyyuu iimeelii keessan jabeeffadhaa isiniin jedha. Akka koo akka hin taane irraa baradhaa. Appilikeeshinii gadi hin buusinaa. Kiroomii keessaanii ani waa hundumaa kiroomii keessaanii gabbuusa orjinaala waan ta'eedhaaf amma tokko faa appilikeeshiniin isin pileestoorii irraa gadi buuftanii doolaara nama gaafata. Doolaaraan gadi bu'a garuu kiroomii keessaan doolaara nama hin gaafatu. Waan hojjechuu barbaadde firiidhaan hojjetta jechuudha. Kanaaf jedhechi keessaan gadi buusaanii inni daalakkaa iimeeliidhaan waan wal qabatuu fi kanaaf jennaan irraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti fayyadamaa hundi keessan gadi hin buufatinaa. Iimeeliidhaan gadi hin buufatinaa. Akkasii waan nu daawwataniif guddaa tokko galatoo maan isiniin jedhaan illee mataa shirshir girgirna itti dhugaa rabbii. Badee kan ta'e bishaan tuna jala yaa'inse dhugaa akkasii hundi keessan iyyuu galatooma of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jechuun barbaada. Waan ta'e isinitti malee harkaa badee mindinno xaffaa xaffaan harkaa badee waan ta'e isinitti malee yaadadde guyyaa biraasiitti maa mee jedhaati. Isinitti meen jira la appilikeeshinii kanaan kolfaasaa ishee akkasii galatoomaa jedha. Waan daawwattaniif laayikii godhaa, sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheerii godhaan isiniin jedha. Rakkoon iimeelii cimtuudha. Homaattiin gadi hin buufatinaa mataan shirshir girgir isin jettee akka koo isiniin jedha. Akkasii kaachaa jedha galatoomaa.